Baga nagaadhaan kara qophii sagantaa xaabitaa dhuftan ijoollee kun egaa sagantaa keenya isa torbeetti guyyaa gaafa sanbata duraa poostii godhamu yookiin immoo YouTube irratti maxxanfamudha. Baga nagaadhaan dhuftanii baga nagaas taatanii egaa har'as Waaqayyo nu gargaaree barumsa sagalee Waaqayyoo faarfannaa fi kadhannaa fidannee dhufneerra. Egaa kun barumsa keenya isa afuraffaadha. Ittiin eebbifamaa jirtu jenneetu amannaa, waas barachaa jirtu jenneetu amannaa. Egaa nu wajjin turaatii nu dhaggeeffadhaa. Waaqayyo immoo isin haa eebbisu. Tole egaa ijoollee kadhannaadhaan akkuma beekamu walii wajjin sagantaa keenya jalqabna. Sagantaa kadhannaa kana asirraa dubbisaatii ana wajjiniin kadhadha. Yaa Waaqayyo waa'ee guyyaa har'aaf galatoomi. Araara keef gaarummaa keef galatoomi. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Sagalee kee nu barsiisi. Hubannaa fi ogummaa nuuf kenni. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii. Ameen. Egaa ijoollee kadhannaatti aansuudhaan gara faarfannaatti adeemnaa. Faarfannaa kana dhaggeeffadhaa. Ittiin eebbifama. Waaqayyo isin haa eebbisu.
Tole egaa ijoollee faarfannaa kanatti eebbifamtaniitu jenneetu amannaa Waaqayyo sinaa eebbisuu waan teessanii nu dhaggeeffattanii fi Waaqayyoonis baay'ee galateeffannaa carraa Waaqayyo nuuf kennaa jiruu fi egaa barumsa keenya kan nuun jalqabnu waan torbee darbee baranne kana yaadachuudhaan barumsa keenya jalqabnaa jechuudha. Torbee darbee hin yaadattu yoo ta'e Macaafa Qulqulluun calaltuu dhugaa fi sobaatii jenneetu walii wajjiniin barannee turre. Luqqisii nuti irraa baranne immoo Macaafa Faarfannaa boqonnaa 119 lakkoofsa 160 irratti kan argamu ture. Innis kan inni jedhu dubbiin kee dhugaadha. Qajeelfamni keessi yookiin immoo firdiin keessi qajeelaadha. Bara baraan immoo hin jiraataa jedha. Egaa faarfannaa 119 lakkoofsa 160 irratti kan argamu ture. Kan inni nu barsiisee dubbii Waaqayyoo dhugaa ta'uusaa akkasumas immoo firdiinsaa qajeelaa ta'uusaa fi bara baraan akka inni jiraatu irraa barannee dabarre. Hin yaadattu yoo ta'e guyyaa guyyaatti waan baay'ee akka dhageenyu, waan baay'ee akka arginu, waan baay'ee garaa keenya keessatti akka yaadnu walii wajjiniin ilaallee turre. Akkasumas immoo aadaa keenyarraa, saayinsii irraa waan baay'ee akka fudhannullee walii wajjin barannee turre. Egaa maal jennee sagalee Waaqayyoo dhugaa waan ta'eef yaada garaa keenyaa kana dhugaa Waaqayyootiin qulqulleessuu akka qabnu akkasumas immoo waan aadaa keessaa dhufu waan namarraa dhageenyu waan arginu hundumaa sagalee Waaqayyootiin qulqulleessinee isa gaarii fudhannee isa kaan immoo akka dhiisuu qabnullee walii wajjiniin barannee turre. Egaa kana ture kan nuun torbee darbee barannee hojii manaas isiniif kenneen ture. Hojii manaa keenya hojjettaniittu jedheen yaada. Mee maal akka inni ta'e immoo walii wajjiniin ilaalla. Hojii manaa nan isiniif kenne Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 17 akkasiin dubbistan ture. Innis akkas jedha dubbistaniittu jedheen immoo amana. Dubbiin kee dhugaadha. Dhugichaanii isaan qulqulleessii jedha. Kana kan dubbate gooftaa keenya Yesuusidha. Yeroo Waaqayyo Abbaa kadhatu dubbiin kee innan fidee dhufe gara biyya lafaa dhugaadhaatii. Dhugaa kanaanii yaada isaanii, jireenya isaanii, garaa isaanii qulqulleessii jedheetu Waaqayyoon kadhachaa ture. Egaa ijoollee dhugaan Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo jireenya keenya qulqulleesseetu gara Kiristoos Yesuusiin fakkaachuutti nu geessaa jechuudha. Kanaaf anaaf isin har'a dhugaa kana beekuun, dhugaa kana hubachuun jireenya keenya immoo amma Waaqayyo nu gargaaree ittiin qulqulleeffachuun nurraa eegamaa jechuudha. Itti fufnee ammas waa'ee sagalee Waaqayyoo wajjiniin wal qabatu tokko barannaa. Har'a barumsa namatti tolu kan fakkii bareedaa qabu seenaa gabaabaa irratti kan hundaa'e isa fidannee dhufneerraa nuuni wajjiniin turaatii dammaqaa nu dhaggeeffadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu, Waaqayyoon hin galateeffannaa. Gara barumsa keenya isa har'aatti immoo adarbinu. Tole egaa ijoollee barumsi keenya har'aa filannoo gaarii kan jedhudha. Filannoo gaarii kana kan jedhe gooftaa Yesuusidha. Egaa gooftaan Yesuus filannoon kun filannoo gaariidha jedhee waan inni dubbatedha. Mee gooftaan Yesuus maaliin akka inni filannoo gaarii jedhe walii wajjiniin baranna. Isa dura waa'ee filannoo waa jechuun barbaada. Fakkeenyaa fi ammasiin teessanii barumsa kana dhaggeeffachaa jirtu ta'a. Kuni filannoo isin gootanidha jechuudha. Deemtanii taphachuu dandeessu, rafuu dandeessu, taa'uu dandeessu, odeessuus dandeessu. Garuu filannoo gootaniitu teessanii barumsa kana dhaggeeffachaa jirtu jechuudha. Kanaaf jireenyi keenya filannoodhaan guutuudha. Yeroo hundumaa ta'uu baatus filannoon jireenya keenya keessa jira. Yeroo guddachaa deemtan immoo waan baay'ee filachaa adeemtu. Wanti baay'een filannoo adda addaa yerootti argattantu jira. Filannoo sana keessaa yerootti tokko filattantu jira jechuudha. Yeroo tokko waan yaraa fi waan gaarii keessaa tokko filanna.
gaarii immoo filanna nuun ijoollee Waaqayyoo waan taaneefi yeroo tokko tokko immoo waanuma gaarii tokkoo fi waan baay'ee gaarii ta'e tokko keessa tokko filanna. Lamaanuu waan gaarii ta'etu jiru isa keessaa isa baay'ee gaarii ta'e isa caalu yeroo itti filannutu jira jechuudha. Kanaaf waa'ee filannoo barannaa har'a filannoon gaariin maal akka ta'e Gooftaan keenya Yesuus nutti himeera. Maal akka inni ta'e walii wajjiniin baranna. Egaa luqqisiin keenya Luqaas 10:38-42 keessatti argama. Hunduma isaa hin dubbisu kun seenaadha. Garuu waan achirratti barreeffame haala seenaatiin godhee seenessee isinitti himuun barbaada. Garuu luqqisii kana keessaa kutaa 2 fudhadheera. Isa isiniif dubbiseetu walii wajjiniin itti fufna. Tole ijoollee dammaqaatii dhaggeeffadhaa. Maariyaam kunii miilla Gooftichaa jala teessee dubbii isaa dhaggeeffachaa turte jedha. Inni tokko. Inni lammaffaan Yesuus deebisee kan barbaachisu waan tokkichaa Maariyaam qooda gaarii isa ishee duraa hin fudhatamne sana fo'atte jedhee jedha. Kun Luqaas 10:38-42 keessaa kan fuudhamedha. Isin immoo ofii keessaniif dhaqaa guutuusaa dubbisaa. Mee amma immoo carraan isiniif kennaa isin dubbisaa. Tole Waaqayyo isin haa eebbisu. Mee gara barumsa keenyaatti adeemnee filannoo gaariin maal akka ta'e immoo walii wajjiniin baranna. Egaa seenaan keenya har'a nuti barannu seenaa Maariyaamii fi Maartaa irratti kan hundaa'edha. Dubartoota kana lamaa waa'ee seenaa isaanii barannaa. Har'a mana Maartaa fi mana Maariyaam Yesuusii wajjiniin deemneetu mana isaaniitti baranna. Qophaa mana Maartaa fi mana Maariyaam dhaqnee waan Gooftaan Yesuus achitti barsiisu dhaggeeffanna. Qophaa'aatii gara mana isaanii adeemnaa. Seenaa isaanii immoo akkasittan isiniif seenessa. Guyyaa tokko Gooftaan Yesuus mandara tokko keessa utuu darbuu dubartiin Maartaa jedhamtu tokko akkuma fakkii irratti argitanii gara mana isheetiitti isa affeerte. Egaa gara mana isheetiitti kan isheen isa affeerste kottaa duuka buutoota kee wajjiniin boqodhuu, buna dhugii, bishaan dhugaa, nyaata nyaadhaa jetteetu gara mana isheetti Gooftaa Yesuusiin affeerte. Egaa isinumtuu akka beektan immoo nama tokko kan nuun gara mana keenyaatti affeerru yeroo isa jaallannu, yeroo isa kabajnuu fi yeroo immoo irraa dhaggeeffachuu jaallannu nama gara mana keenyaatti affeerraa jechuudha. Akkasuma Maartaan Yesuusiin baay'ee waan kabajjuuf waan jaallattuuf gara mana isheetiitti isa affeertee jechuudha. Amma gara mana Maartaa fi Maariyaam dhaqaa jirraa jechuudha. Akkuma isinitti hime immoo egaa mana Maariyaamii fi Maartaan isiniin jedhee obboleettii Maariyaam jedhamtu tokkos kan kottaa mana isaanii liqnee dhaqneetu sagalee Waaqayyoo baranna. Egaa Maartaan akkuma aadaatti gola lixxeetu waan keessummaan ishee nyaatan, waan keessummaan ishee dhugan hojii kana mana keessa hojjetti. Egaa akkuma goonamni yeroo keessummaan gara mana keenyaa dhufu buna danfisnaa, waa goonaa fi waa hojjannaa, qodaallee karaarraa fuffudhannaa mini ijoollee. Egaa Maartaanis akkasuma gola seenteetu nyaata Yesuus fa'aa nyaatanii bishaan danfistii, buna danfistii. Egaa Macaafa Qulqulluu akkasiin jedhu anumatu isiniif seenessuuf akkasitti haasa'a. Gola keessa galteetu waa hojjette nyaata kana qopheessitii jechuudha. Egaa buna danfistii waan akkasii kana gootii. Maariyaam garuu ishee wajjiniin gola hin lixu. Maariyaam gola hin jirtu. Maartaatu qophaa ishee hojjechaa jira.
Mee kun akkam ta'a laata walii wajjiniin ilaalla. Isin yeroo keessummaan mana keessan dhufu obbolaa keessan hin gargaartu, wajjiniin hojjettu, wajjin nyaata qopheessitu, buna danfistu, shaayii isa ga'uu hin danfistu, hin gargaartu mini. Maariyaam garuu obboleetti ishee gargaaraan jira. Kiristoos maal jedha laata waa'ee kana? Mee walii wajjiniin baranna. Dhimmoota dhaggeeffadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Maariyaamiin eessatti arganna? Maariyaam miilla Kiristoos jala teesseetu dubbisaa dhagaa jirti. Waan sirriidhaa laata kun? Maaliif obboleettiin ishee qofa dadhabaa harka keessummaa nama baay'eetu mana ishee jira. Duuka buutonni Kiristoos hundumtuu jiraachuu danda'u. Yesuus jira. Nama 15 ta'uu danda'u. Nama 10 ta'uu danda'u. Dheeraa miti baay'eedhaan. Maariyaam garuu miilluma isaa jala teessee dhageessi. Maartaan kophaa ishee dadhabe. Itti filannoo godhanii natti fakkaata. Maariyaam dhaxxee hojii gargaaruu dandeessii turte, dhaga'uus dandeessii turte, filannoo gooteetu miilluma Kiristoos jala teessee dubbii isaa dhageesse. Maartaan immoo filannoo gooteetu gara golaa dhaqxeetu buna danfisti. Mee akkam ta'a laata seenaan kun? Walumaa wajjin barannaa dhaggeeffa. Eegdee gaafa dadhabdu Maartaanas baateetu gooftaa maaliin qophaa kun dadhabamini gola keessa? Maariyaam maaliif dhuftee nan gargaartu? Maaliif as teessi? Maal naaf naan gadditu sinumaaf anoo dadhabaa waan jettee fakkaata. Akkas jettee gooftaa Yesuusiin gaafatte. Gadda ishee himatte. An qophaa koo hojiin natti baateera. Buna danfisaan jira. Haa dhuftu Maariyaam naana gargaartuuti itti naaf himi. Jetteetu Yesuusiin gaafatte. Gooftaan Yesuus maal jedha laata? Dhaqee gargaari Maariyaam jedhamu maal jedha laata jiru? Mee walumaa wajjin ilaali. Maartaan waan isheen gochaa jirtu kun sirriidha. Keessummaan mana ishee jira, buna danfisaa jirti, nyaata hojjechaa jirti, waanuma hundumti keenya goonudha. Maariyaam garuu teesseetu dhaggeeffatti malee hojii gargaaraa hin jirti. Meen ilaalla seenaa kan wajjin. Yesuus deebiseetu akkas jedheen, Maartaa, ati baay'ee dadhabda, ati baay'ee dhamaata. Wanti barbaachisu garuu tokkodha. Isa immoo Maariyaam filatteetti. Eenyus ishee jalaa fudhachuu hin danda'u. Filannoo ishee kana eenyus jalaa fudhachuu hin danda'u. Filannoo gaariin kan Maariyaamidha jedheetu Yesuus deebiseef. Nama dhibu ijoollee. Nama dhiba gooftaan keenya garuu beekaa waan ta'eef akkamitti akka ta'e immoo nuuf galama. Maalinni Maariyaamii yeroo gooftaan Yesuus mana isaanii lixu carraa guddaa akka argatte isheef gale. Dhugaan isinitti hima ijoollee carraa guddaan biyya lafaarraa carraa guddaan sagalee Waaqayyoo dhaga'uudha. Sababiin isaa sagalee Waaqayyoo nama fayyisa. Jireenya namaa fayyisaa. Anamma nama guddaadha. Jireenya koo fayyisee waan inni argeefan isinitti himaa jira. Sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuun jireenya namaa waan fayyisuu fi carraa guddaadha. Egaa Maariyaam kana hubatteetu carraa guddaan gooftaa Yesuus irraa barachuu, isa dhaggeeffachuudha jetteetu inni gola keessaa nyaataaf bunni kun hin qaqqabaa. Yesuusiin an dhagaa dura jetteetu dursa kenniteetu teesseetu Yesuusiin dhageesse. Yesuusiin jibbeessa hin jibbine. Yesuusiin jaallate yaada ishee. Yaada ishee kana jaallateetu ishee deeggareetu isheen waan gaarii filatte isa caalu filatteetti jedheetu Maartaatti himee jechuudha. Kanaaf filannoon Maariyaam isa hangafadha. Filannoon lamaanuu asitti gaariidha. Nyaata hojjechuun waan gaariidha. Cubbuun qabu. Akkasumas immoo Yesuusiin dhaggeeffatanii taa'anii dhaggeeffachuun immoo filannoo adda biraa ture. Egaa Maariyaam filannoo gaarii lamaan kana keessaa isa guddaa yookiin isa baay'ee gaarii ta'e tokko filatte. Filannoo hundumaa caalu gooftaa Yesuus.
ta'anii dhaggeeffachuudha. Amma isin yeroo dubbii kana teessanii dhaggeeffattan dhugaan isinitti himaa filannoo baay'ee gaarii ta'e gootanii jechuudha. Waldaa kiristaanaa dhaqxanii yeroo dubbii waaqayyoo barattan, luboota keessan irraa yeroo barattan, akkasumas immoo yeroo mana keessan teessanii macaafa qulqulluu keessan dubbifattan isin filannoo isa baay'ee gaarii ta'e gootanii jechuudha. Kanaaf filannoon baay'ee gaarii ta'e jira jechuudha. Maariyaam isa baay'ee gaarii ta'e kana filate. Maartaan hojjettanii gaafattu ta'a. Maartaan inni isheen goote waanuma sirriidha. Keessummaa mana ofiitti waamne cal jenneen ilaallu isheenis waanuma gaarii goote. Garuu filannoo ishee kana kan caalutu isa caalaa immoo kan guddaa bareedaa ta'etu immoo jira. Innis Yesuusin dhaggeeffate. Egaa utuu Maartaa taate maal gootaa utuu jettanii hojiin gola keessaallee nama hin darbu dura Yesuusin dhaggeeffachuu wayyaa laata. Dubbii isaa dhageessee isa booda buna danfisuu dandeessi ta'a jedheeman yaada kooti kuni ta'us Maartaan waan balleessite hin qabdu waanuma gaarii hojjette. Nyaati isheen qopheessitu kun akka isaan nyaatanii itti gammadanii itti boqotan abdii guddaan qaba akkas ta'eera jedhee yaada waan ta'eef. Kanaaf Gooftaan Yesuus mana Maartaatti har'a maal nu barsiisuu barbaade filannoo caalu anaan dhaggeeffachuudha sagalee koo dhaggeeffachuudha jedhee jechuudha. Seenaa kanarratti hundaa'eetu Yesuus har'a mana Maartaa keessatti kana nu barsiise. Yesuus kan isinitti tolu yeroo gara mana namaa dhaqu waan nama barsiisa, waan haaraa nama hubachiisee nama barsiiseetu isa booda nama eebbisa waan ta'eefi egaa mana Maartaaf Maariyaamitti kan nuun har'a baranne filannoo caalu Yesuusin dhaggeeffachuudha jenneetu barannee jechuudha. Waaqayyoon baay'een galateeffadha waa'ee sagalee isaa fi waan nu barsiisee fi baay'een gammadaa dubbiin Waaqayyoo filannoo hundumaa caalu ta'uu isaati. Baay'een gammadaa. Egaa isin ijoollee gaafa guddattan kanaa bara dargaggummaa keessanis haa ta'uu bara dulluma keessanis haa ta'uu filannoo caalu kan isin qabaachuu qabdan sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuu, macaafa qulqulluu dubbifachuudha jechuudha. Filannoon kun bara dullumaattis, bara ijoollummaattis, bara hundumaatti filannoo nama barbaachisuu fi filannoo eebba guddaa of qabudha. Egaa wanti barbaachisu maalinni Yesuusin dhaggeeffachuu. Wanti kiristaanaa keessatti waan baay'ee nu barbaachisu maalidha? Yesuusin dhaggeeffachuudha ammas. Tole egaa ijoollee Yesuusin har'a akkamittiin dhageenya yookiin immoo Yesuus irraa har'a akkamittiin barannaa jenneetu walii wajjiniin ilaalla. Egaa Gooftaan Yesuus gara biyya lafaa yeroo dhufetti sagalee isaa nuuf himera. Sagaleen isaa kun immoo macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Kanaaf har'a immoo Yesuusin kan dhageenyu gara macaafa qulqulluu keenyaa dhaqnee bannee dubbisuudhaan sagalee Gooftaa Yesuus dhaggeeffannaa jechuudha. Hundumtuu sagalee Waaqayyoo ta'eetu jiru. Keessumaa immoo wantooti Gooftaan Yesuus dubbate kan isaan baay'inaan argamanii Wangeelaa Maatiyos, Luqaas, Maarqoosii fi Yohaannis keessatti jechuudha. Kanaaf wanti Gooftaan Yesuus immoo jedhee macaafa qulqulluu keessatti waan barreeffamee jiruuf isa yoo dubbifanne waan Gooftaan Yesuus nutti himu hin dhaggeeffannaa jechuudha. Egaa shaakala jireenya keenyaaf immoo maalinni kan nuun barumsa kanarraa argannu tokkoffaan dursinee Yesuusin dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Egaa Maartaaf Maariyaamiin yoo bukkee qabnee ilaallee Maariyaam dursiteetu Kiristoosin dhaggeeffatte. Kanaaf inni filannoo caalu ta'ee argame. Kanaaf dursinee yoo Waaqayyoon dhaggeeffannee baay'ee gaariidha, barbaachisaadhas.
Gara biraa immoo Yesuus sagaleen isaa har'as waan barreeffamee jiruu fi isa yeroo dubbifannee sagalee gooftaa Yesuus dhaggeeffannaa jechuudha. Sadaffaan immoo filannoo caaluu gooftaa Yesuusin dhaggeeffachuudha. Inni immoo bara jireenya keenyaa hundumaatti nu barbaachisa jechuudha. Tole ijoollee har'a immoo hojii manaa tokko isiniif fidee dhufeera. Hojiin manaa kuni Maatiyos 7:24 akkasiin dubbistan jaalala Waaqayyootiin isiniin kadhadha. Maatiyos 7:24 irra dubbii jiru kan dubbate akkasuma gooftaa keenya Yesuusidha. Dhaqaatii dubbisaatii waan inni jedhu immoo hubadhaa. Torbee dhufuun immoo isin gaafadhaati. Tole. Kadhannaa abbaa keenyaatiin sagantaa keenyaa raawwannaa na wajjiniin kadhadhaa. Yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u biddeen keenya har'aa nuuf kenni. Yakka keenya nuuf dhiisi. Nutis warra nu yakkaniif akka dhiisnu qorumsatti nu hin galchiin. Hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu ijoollee waan na wajjiniin kadhattaniif. Egaa an baay'ee gammadeera har'a sagalee Waaqayyo isin wajjiniin barachuu kootti isinis gammaddaniittu jedheen yaada. Egaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Torbee gaarii, torbee bareedaa isiniif haa ta'u. Torbee dhufu kun viidiyoon keenya kan inni maxxanfamu gaafa sanbadduraa gatii ta'ee fi sanbadduraa dhufu immoo barumsa haaraa fidannee gargaarsa Waaqayyootiin gara keessaniin dhufna jenneetu amannaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaadhaan turaa. Akka Maariyaam filannoo gaarii filadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaatti.